Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa ani nagaa kootti galata waaqayyoo haa ta'u Dibooraadha. Baga nagaadhaan gara kee YouTube chaanaalii dhuftan isiniin jecha namoonni na duukaa turtan yaada keessan naaf hirtan ulfaadhaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasumallee namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaadhaan gara kee YouTube chaanaalii dhuftanii kee YouTube chaanaalii afaan Oromoo barsiisuu irratti xiyyeeffatudha jechuudha. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaan, afaan Oromoo, afaan Ingiliffaan akkasumallee afaan Oromootiin viidiyoolee hojjetaman hedduu ni argattu jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftanii haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa akkasumallee hiriyoota keessaniif share godha. Har'a immoo kan nuti walii wajjiniin ilaallu qubee afaan Oromooti. Qubeen afaan Oromoo meeqa akka isaan ta'an, bakka meeqatti akka isaan hiraman walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Na waliin turtii gaarii. Qubeewwan afaan Oromoo, qubee afaan Oromoo jedha kunoo akkuma iskiriinii kanarraa argaa jirtanii qubee afaan Oromoo jedha. Qubeen afaan Oromoo lakkoofsaanii 33tu jiru. Qubeen afaan Oromoo 33dha jedha asirra. Qubeen afaan Oromoo 33dha. Isaanis bakka sadiitti qoodamu. Qubeewwan afaan Oromoo 33dha. 33 san immoo bakka sadiitti qoodnee ilaallaa jechuudha. Inni dura tokkoffaan qubee dubbifamaa, lammaffaa qubee dubbachiiftuu, sadaffaan qubee dachaa jedhamu. Warri kunii qubeewwan afaan Oromooti bakka sadiitti qoodamu jechuudha. Dura kan nuti ilaallu qubee dubbifamaa afaan Oromoo. Qubeen dubbifamaan afaan Oromoo isaan 21dha. Warra afaan Ingiliffaatiin consonant letters warra jedhamanidha jechuudha. Qubee dubbifamaa afaan Oromoo isaan lakkoofsaanii 21dha jechuudha. Qubee dubbifamaan afaan Oromoo 21 isaanis warroota yeroo sagaleedhaan dubbifamanii baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, phaa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, za. Warroonni kuni qubee dubbifamaa afaan Oromoo jedhamu jechuudha. Inni lammaffaanii qubee dubbachiiftuu afaan Oromooti. Qubee dubbachiiftuu jedha. Kuni qubee dubbachiiftuu. Isaan immoo 5dha. Vowel letters warra jedhamanii jechuudha. Isaan 5dha. Qubee dubbachiiftuun afaan Oromoo 5dha. Qubee dubbachiiftuun afaan Oromoo 5dha. Akkuma argaa jirtanii A, E, I, O, U. Warri kuni qubee dubbachiiftuu afaan Oromooti. Warra afaan Ingiliffaatiin vowel letters jennuuni jechuudha. Warri kun qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo jedhamu. Akkuma argitanii qubee xiqqaa fi qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaadhaan isiniif kaa'ee jechuudha asirra. Inni sadaffaan qubee dachaa jedhamu. Qubee dachaa jedhamu afaan Oromoo keessatti qubee dachaan ni argama. Qubeewwan afaan Oromoo kan adda isa godhu qubee dachaa of keessaa qaba jechuudha. Qubee dachaa of keessaa qaba. Qubee dachaan afaan Oromoo immoo lakkoofsaan meeqadha isaanii? Lakkoofsaan 7dha. Qubee dachaan afaan Oromoo lakkoofsaanii 7dha jechuudha. Isaanis inni jalqaba chaa, qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa, dhaa, nyaa, shaa, phaa, tsaa, zhaa. Warroonni kuni qubee dachaa afaan Oromoo jedhamu jechuudha. Isaan lakkoofsaan 7dha. Kanaaf isinii galeera miti? Qubee dachaan afaan Oromoo lakkoofsaan 7dha. Qubee dubbachiiftuun 5dha. Qubee dubbifamaan
21dha jechuudha. Walitti isaan meeqadha? Walitti meeqadha? 33dha jechuudha. Qubeen afaan Oromoo, qubeewwan afaan Oromoo lakkoofsaan 33dha jechuudha. Tole, qubeewwan afaan Oromoo warreen kana. Qubeewwan afaan Oromoo kanneeniin akkamiin jecha ijaaruu akka dandeenyu, akkamiin hima uumuu akka dandeenyu kutaa itti aanutti walii wajjiniin ilaalla. Kutaa itti aanu hordofaa.